Mere ijoolleen kun mana jirtu maal adduusaa qabna? Tullu! 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 Maal ijoollee kana karaarraa fuutanii? Tullu! Tullu jedhe! Maali? Asmi waame? Gala bakoti dibdati yola fandi kammatteratisu yang kake nang kalabatta premaltate nagara pitru sasayabutte adodu nagamasi gache waye ko naga batta nandang gasi darbe laba kam barbade o tay dobra nasu bantinna isma yola barbade karana ga naga batta male unga watu do jira kristus bade isa yola timokolta na bitti sakona rajala sate sukenya dari natti pakkatu nuti na moto ko guddoda Yotu kuma lafa kana sitira rubira tay burjar mana lalla jadi rola kana kira wala garra kana ma masih safar aja lu. Itu penting cara pertama ini udah disegashina. Ada ini arah siar gede, mere ilmu ke dulu. Saudara pi mana saudara mangkam. Mana laka, mere yang mau nulis di dulu. Anarra borna di saja di sini dan isu di mali wansa.
Zamana. O zamana. Jara. Walla kam naguma ya dapat do. Naguma ya fira ko. Me gurba ko tu teessoo fidif. Hojaan kun adeemti. Maal kunoo leenca fakkaata. Eenyu maqaan kee? Mee kottu baal. Kottu shoo. Shoo guddaa. Noori kaasinaa beektaa? Malee naguma nama barbaadde akkuma dinaa bilbilte manii fiigee dhufeemi. Naguma. Rakkootu jiramu. Waa'ee carraa ijoollee kanaatu na yaaddessa malee anillee maal an taa'e. Yaaddoftaree? Akkuma tarkitu an harka qal'eessa ijoollee kana lamaan walitti qabee guddisuun humna koo wallati ta'ee. Gargaaruu aadaa keenya maal abbaa isaa yaaddoftaree waluma gargaaruu guddisna. Kana qofaa miti lammii koo kan na yaaddessu waa'ee gochaa Gabreen haadhaaf abbaa ijoollee kanaa irratti raawwatetu yaaddoo guddaa natti ta'e. Diinni haadhaaf abbaa ijoollee kanaa balleesse akka inni ijoollee kana birullee hin barbaadu. Baree jennaanii ijoollee kana akka isaan godhaan badan taasisa. Homaa yaaddoon sitti gadi. Ijoollee kee keessaa isa tokko akka mucaa koo geeddisii baay'isa. Anumtuu nagummaa ijoollee kanaatiif jecha walirraa fageessee guddisuun gaarummaa ta'uu isaa nan yaada. Baamee ijoolletti. Hawwii Tulluu kottaa. Mee akka saboonu as ilaalame. Elaa siif rabbittan kenne lammii koo. Eegataminta ya jalto fageenya na dhowe jaalala dhugami oftu ka wajjin abuukanne eegataminta ya jalto fageenya na dhowe. Salala tesena yada, ani salala tesiyada, ani salala tesena yada, ani salala tesiyada. Ofsi walar bujirra shageto, amma situ salamata, jalala dugami oftu.
Maafuu rakkina maalii qaba kottu malee. Kana si godha si Tan maaf enggak istuni. Listee garaa kan deemtu. Karaa nagaa maaf raawwattan. Akkana taanaan dirqamtee akka digadhiisnu si godha. Atumti kun ini kun ada bangkam. Studio dia saja kau tuh bas. Aku sini aja. Obboleessoo waan naa gooteef galatuun baay'eessa. Rakkoon qabu waan adda ta'e waan ansiif godhe. Na hambisteetta waan hundarraa. Rakkoon qabu garuu maaf qofaa kee iddoo akkana adeemte. Kootu na biraa mana isheetti goore. Manni kee karaa kan? Gara kana. Tole waliin haa deemu. Tole. Atauga guyyaa kaaniif of gattee hin deemi tole. Tole garuu dhiifamatu maqaa kee natti himte. Maqaan kiyya Tulluu jedhama. Kan kee Hawwiin jedhama. Tole Hawwii.
baay'ee bareeddu maaf kophaa teessaa? Nagaamu siin jechaa jira. Taa'uun hin danda'amu. Amma isaan baay'isin. Amma ofii keetti carraa barbaadeen arganneen si fidee dhufe. Ifamanan ture miti? Baay'een hin eegsisne. Baay'een eegdee? Murteetta fakkaata erga dhuftee. Baay'ee miti sa'aatii tokko qofaan si eege. Ay rakkoon qabu. Yaadni jedhama.
sagantaa qabdaa? Akkas taanaanii laaqana si affeeruu barbaadeen ture. Eeyyeen ta'uu danda'a. Tadi. Awi. Tole. Taphadhaa. Ini bahasa kamu nanti dikasih. Aku tidak lagi. Ini tuh. Dia kan seperti ambil kan, apa mereka yang ada di bawah? Mana fincaanatti agarsiisee na itti agarsiise. Así no le regresan.
Kanaaf mana fincaanii yeroo ammayyaa deebii ilaalu. Jiru nana mana fincaanii ilaalteetta? Jiru. Hunduu jiru? Tokko. Yeroo Baade nafni ajigako sirra seenyu na beeka gubako kan darbe sambadi sisittin kaasu nattin kaasin neeroo nu goote sayyade samangaabin waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareeda nama geechi yoo rabbi jedhee addaan baade nafni ajigako sirra seenyu na beeka gubako kan darbe sambadi sisittin kaasu nattin kaasin neeroo nu goote sayyade samangaabin waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabare. Badde. Malan badaa si nagaa. Maal gara kootti naannessita waa argatte malee. Argadha jettee. Isa dhiisi. Ammayyuu ijji kee nama boo'e kee fakkaata. Tulluun jalaa bade maal akka ta'e hin beeku. Wayi jettee mufachiiste moo? Lakkii anuun beeku erga laaqana dhufee booddee badee. Haasofsiisuun yaan? Lakki dhiisaa. Dhukkubsachuu qabdaa ree mana keessa oolte. Anumti nan haasofsiisaanidha. Ayyaa jaalala ammuma kana gidduutti fuula kee daalacheessite kee amma baani deebina ka. Lakkaan on deemu Gabreen dhufuu ga'eera akka mala saamuu dhufee natti iyya. Akka dhiqqaanas goreesii kan bilbila buchee. Boo'in immoo akka daa'imaa ishee. Maal kun waan baay'ee namatti tolu. Hin dandeessu hojii. Hin dandeenya. Akkas taanaan hojiin siniif ta'u hin dhabamuuti borga nama kottaa. Maaltii barbaade argamaa jalqabu barbaanne. Akkas taanaan kottaa na wajjin. ये तुल्लू को वाई से को डर बिस्ती यार तो isa kamera yaadanne. वाई गबरे दिखा Akkamittiin irraanfadha eessuma? Kana irraanfadha jechuun gumaa abbaa kootii nyaadha jechuudha. तुल्लू को सित अम्मा सितनी माँ गबरे जेचून नमक ईग नमा अंगलास नमक ईग नमा मेका तूत ईग खड़ा बाकी डबलते ईग नमा मेका नमक अंगलास नमक तूत जेचून ilmoo koo daraa inni irraanfatiin gumaa kee inni irraanfatiin gumaa. Akkamittiin irraanfadha? Yoomuun irraanfadhu malee. Waan ta'aniif ijoollee ture. Waan kana mana nagaa turanii dhaqeen laala.
Ani callisee dhumanii isiniin qallaba nama 5 taatanii akkamitti nama tokko dadhabu. Arraa kaasee dogoggora tokko isin irratti arguun barbaadu. Kanaaf tulluu waan gootan gochuu qabdu. Maatiin qaqqaaru. Mereen migeen itti jedhamu. Maaliif barbaadde? Isa nutu beekaa inni amma eessa jira? Dargal ta'eetti maaliif barbaadde? Nama isa deemu waan ta'eef sobaadha. Kana booddee ilmi kee lubbuudhaan jiraachuu barbaada yoo ta'e haasawa obbo Gabree kan dhaabu ittiin. Sigee Akkasii dureessintuu itti dhufe malee nuti itti dhufe miti. isa dhiisi inni kanaa booddee halkan tokkoon buula taanaan ni nama miti. Silaas ni beekta. Kena jira malum shakita mera wate onegara sumatuna kesira onne nama jalatef samunis kanni meru malum afna shakita jalala kefo sunadu agituma gambira jayo manarge sifudwe okona dabe yake Ketuma kambira jayo manarge sifudwe mokona dobe yanake Simbana simbana situlatana awiko Simbana, Simbana, situlatana. Wajjin jiru. Deemeen dhufe. Laaqana nyaatte? Eeyyeen nyaadheera. Atoo nyaatteetta? Tulluu koo ati gara sammuu nagaa miti moo? Maaliif haasaa intala Gabree sana dhiyeessi sitti haftu? Moo waan ani hin beekne jira? Akka yaaddu miti.
anaaf ishee wal arguu dhiisneerra. Anaaf ishee warra gumaati. Kanaan booda asaa jaalalaa ishee faana barbaada. Kanaan booda gumaa kun baafadha malee asaa jaalalaa ishee faana barbaada. Loko humni isaan danda'u hin jiru. Namni kamiyyuu seeraa ol miti. Seeraaf namoota seeraa mataa kennuudhaan dhugaa dhoksu haqaa bu'a. Olaantummaa seeraan beekanii taanaan olaantummaan seeraa maal akka ta'e itti agarsiisa. Ta'uu baannaan mataa jalaa cabsee itti naqaama. Beetteere. Eeyyee itti agarsiisa.
Adam. Ya? Kamu? Ya. Main. Dulu. Ay, dulu. Ani sanyii kee lafarraa balleessa jennaan mucaa koo wajjin hidhata uumtee sanyii kee baay'ifachuu barbaadda. Bofa. Arno jigaa hojjetaniitu kanaaf deemnee bashannanaa ishee. Ishee. Deemna hotaa.
gabre ati nama cimaadha. Anjir, lihat. Anjir. Anjir, tolong ni. tiba-tiba coba jeruk 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 mana pula sana bandeta Maal si godhe inni akka bineensaatti taphatta? Maal sitti balleesse? Maal si godhe? ati erga yoomiiti dubbii kan natti deebisu if duraan si qabaa daawwitiitiyaa suma daawwee qabaa kottu yabbiiftuutiya of duraan si qabaa daawwitiitiya suma daawwee qabaa
Hawwi. Baduna malakkeetii emtii silaa? Maalan badaa jira mawwii. Tulluu wajjin akkam taatan dubbii sirra ta'e? Dhiisi waa'ee isaa waan biraasuuf. Tolee ka. Suuraa maaliin moo laalaa turte amma? Mana boleh? Sini dulu lah. Awi. Gaashee. As jirtaa gaashee? Waa si gaafachuu barbaadeen ture. Maal ture hawwi? Waa'ee suuraa kanaa si gaafachuu barbaadeen ture. Inni kun immoo eenyudha? Maal kana abbaatti maal gaafate? Abbaan koo karaa deeme. Obsuu dadhabeen si gaafachuu dhufe. Mee taa'ime? Gaashee maaf callistaree natti mikaa. Maal seetee? Kana dhugaan jiru. Ana obboleessa qaba jechuudha ree? Ni qaba. Amma eessa jira? Ilaaluun hin barbaada. Ammallee mana madabaa. Menegala mana mutulana godina Dhaddacha Lixaa Dhaddacha Garii Akka Arfaffaa Abbaa Seeraa Boruu Danda'a Matamaan Abbaa Dangaa godina bakka Balangaa Jabeessa Falmataa jiru Matamaa Tulluu Gaarumaa Irbaa jiru Teessoo Manni Abbaa Dangaa akkasii qaqqabe Musteeta gochaa kana raawwattee kammoo irraa waliin gochaa ittiin matame raawwadheera jedhee waan amaneef murtii balleessummaa kennuudhaaf kana dhaggeeffannu mana murtii olaanaa godinaa Dhaddacha Garii Akka Arfaffaa lakka galmee 15/1/17 guyyaa gaafa 5/7/2022 Wajah
murtii ragaa qabna waan ta'eef ragaa qabna. Kabajamoo mana murtii yaada darbii salphisuu dhaachisee himatamaan kun kanaan dura yakka raawwatee adabamee waan umurii guutuu akka adda adabamu murteessineerra. Ajaja poolisii murtiin kenname irratti kan komee qabuuf mirgi waliigaluu jamaadha. Galmeen murtii argatee kameeraan mana galee adeemuu danda'a. Addatti hojii jalqabeera. Abbaa seeraa Dhugaasaa Mul'isaa, Oliyyataan Obbo Tulluu Garumaa amala sirreessaa irraa dhiyaateera. Deebii kennaan abbaa alangaa dhiyaatanii jiru. Galmeen oliyyannoo qorannoodhaaf murtiidhaaf beellamamee jira. Murtii oliyyataan kun akka hin gadhiifamu jechuudhaan gaafatanii jiru. Murtii kunis falmii bitaaf mirgaa murtii mana murtii jalaa wal bira qabnee akka qorannetti oliyyata ilaalchise oliyyataan kun tarkaanfii ajjechaa kana fudhachuu kan danda'eef miidhamaan kun duraan maatii oliyyataa kanaa irratti yakka adda addaa kan raawwate ta'uu keessattuu abbaa maatii oliyyataa kanaa kan lubbuu isaanii darbuu danda'e yakka du'aan obbo Gabreen irratti raawwate hin ta'u akkasumas jireenyi maatii oliyyataa kanaa miidhaan guddaan kan irra gahuu danda'e karaa nama kanaa ta'uusaa hubatamee jira. Gama biraatiin dhimma ijoo komii oliyyannoo armaan olitti ka'e yoo ta'u oliyyataan kun ajjechaa kana obbo Gabree irratti kan raawwachuu danda'eef du'aan obbo Gabree irratti komii oliyyata dhiyaateef kanaaf manni murtii kenname kana seera yakkaa waliin wal bira qabnee akka ilaalletti seerri yakkaa bara 1996 kutaa waliigalaa keewwata 78 jalatti akka tumamee jirutti namni tokko mirga isaa yookaan kan nama biroo miidhaa seeraan alaa isarra qaqqabu irraa of oolchuudhaaf filannoo biraa yoo hin arganne tarkaanfiin hamma haalicha osoo hin darbin fudhata yoo ta'e ittifannaa seeraa seera qabeessa waan ta'eef isa hin adabsiisu kan jedhudha. Kanumaanis oliyyataan kunis gocha kana kan raawwachuu danda'e yaada gocha kana raawwachuu kan hin qabneef ta'uu namoota kan harkaa miliquudhaaf of dabarsuudhaaf filannoo dhumaa yeroo dhabutti gocha isarratti argamame kana ofirraa qabuudhaaf yookaan qoluudhaaf lubbuu isaa baraarfachuudhaaf kan raawwate ta'ee osoo jiru manni murtii jala oliyyataa kana balleessaa taasisuudhaan adabbii umurii guutuu adabuun isaa haqummaa kan hin qabne ta'ee hubatamee jira.
Kanaafu murtii manni murtii godinaa lakkoofsa galmee 51/6/17 ta'e irratti addeessa gaafa 5/7/2010 adabbii umurii guutuu oliyyata kana irratti murteesse bu'uura seera deemsa falmii adaba yakkaa keewwata 195 bu'uuraa 2 caatiin kufaa gochuudhaan oliyyataan bilisaan akka gaggeeffamu murteessinee jirra. Ajaja murtii manni murtii godinaa lakkoofsa galmee 15/6/17 ta'e irratti gaafa 5/7/2010 adabbii umurii guutuu oliyyataa kana irratti murteesse bu'uura seera deemsa falmii adaba yakkaa keewwata 195 2 caatiin kufaa ta'ee jira. Manni amala sirreessaa godinaa oliyyataa akka gadi lakkisu ajaji abarreeffamu garagalchi murtii mana murtii jalaa haa qaqqabu garee komee qabuuf oliyyannoon mirgaa galmeen murtii argatee cufamee jira. Mana galmeetti haa deebi'u daawwanneera. Jaalala dhugamii ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Jaalala dhugamii ooftuu kan wajjin abuuqqannee. Eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ati salaaltee seena yaada ani salaaltee si yaada. Salaaltee seena yaada ani salaaltee si yaada. Obsi wal arguu jirra shaggeetoo hammasituu salaamata. Jaalala dhugamii ooftuu kan wajjin abuuqqannee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Anaaf cali kan gargaar nu baase inni salaalu mimmaan lolaase. Anaaf cali kan gargaar nu baase inni sargu mimmaan nu raase. Obsi wal arguu jirra shaggeetoo hammasituu salaamata. Jaalala dhugamii ooftuu kan wajjin abuuqqannee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Shurrubbeen kaaritee geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhuga. Shurrubbeen kaaritee geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhuga. Wallaggaa yaalii tabiiftuudha kan gibee konkolaate wal dhabnee.
والدمنيري شربيتو درانتي تطويادي شربين كارتي جيجي سين برادوبا